السلام عليكم أكمل نجا فيا نجا خيسني فيا خيسني خانيس أشما جتة دعوت توتا خي جالته مو في خبجمو دعوت توتا ولتوب ilmaan kutaa 11 nagaa qabdanii fayyaa keessanii isin jecha waan hedduu nama gammachiisu waan hedduu dalagaa adda addaatti dalagu aappii ajaa'ibaa tokko qabadheen isin dhufe aappii akkam qabattee dhufe jechuun keessan oolu aappii ajaa'ibaati aappiin kun aappii akkuma bifa ati feetetti waan dalaguuf feetu hunda siif dalagu footoos ta'ee viidiyoos ta'ee waan adda addaa siif dalaga inni kun yoo itti fayyadamte hedduu si fayyada jechuudha inni kun tartiiba isaa laaltee eeggattee watti dalayte nu ummata keenya kan YouTube dalagu ijoollee keenya YouTube dalaytuu fi kan waan adda addaa dalagu hatta nama istiidiyoo qabu kan mana muuziqaa qabu edit godhuudhaaf keessattuu namni laaptoop yookiin kompiitaraan dalagu waan edit godhu aappii kanatti yoo fayyadame hedduu aappiin kun filatamaadha aappiin kunis ALIPHT MOTION jedha ALIPHT MOTIONin kun isa kam jechuun keessan oolu aappiin kun ALIPHT MOTIONin isuma kana isuman qalamaan tuqe kana hedduu isin fayyada jeetii yaada ALIPHT MOTION isa kana jechuudha ALIPHT MOTION kun hojiinsaa dalagaansaa akkamitti dansaadha akkamitti filatamaadha jechuun keessan oolu nafaana bu'aa walumaan haalaallu amma ALIPHT MOTION kallattumaan gaccuu qaasna hogga kana gaccuu qaasne akkanatti lafa adii tana nuufida eega lafa kana nuufideen booda mallattoo jidduudhaa ida'uu tana gaxuquu hin dagatina isin tuni hulaa aappii kana seenuudhaaf bantu malee ittiin hin seenne jechuudha hulaa isaati aappii kana dalagaa isaa laaluudhaaf ida'uu tana gaxuqinaa jechuudha hogga kana gaxuqine ida'uun tun isin geessitii sanduuqa zaayisa lafaa kan waan itti dalaguuf deemtu sana footoo shoppii tolchuudhaaf ta'ee viidiyoo adda addaa edit godhuuf footoo adda addaa edit godhuudhaaf dalagaa takka lama miti hedduu qaba ani immoo takkeen lama waanuma danda'uun isinitti himaa jechuudha inni dalagaa hedduu qaba nama itti beekutti dalagaa hedduu qaba jechuudha kanaaf mee inni kuni sanduuqa isaa kana laalla jechuudha isaa waan itti dalaguuf feenu isa kamtuutu natti tola kan itti dalagu jettee filattee keessaa itti fayyadamuu dandeessaa jechuudha amma fakkeenyaaf 16.9 ja'a fakkeenyaaf 16.9 sagal tuqaa 16 afur tuqaa 5 ja'a takka tuqaa takka ja'a akkasumatti jala kana gabbuute ammaas 8080 pija inni kun filatamaadha akkasumatti dhiifattame feete kafeetetti dhiifatta gadhooyte siif fida lakkoofsa adda addaa siif fida inni kun illee 30 fps ja'a kun illee filatamaadha 30 kana jechuudha 30 fps kun filatamaadha jala kanatti yoo gabbuute white ja whitein kuni background isaati bifa isaa anama bifa adiin filadhe waan ta'eef isin bifa diimaa adii daalacha bifa feetetti cuquliisa kafeetetti deeffachuu dandeessaati white kajoo kanatti dhiifadhaa jechuudhaan imma kanatu filatamaadha waan ta'eef isa kanatti dhiifadha isa kanatti dalaguuf deema waan ta'eef amma kan ittiin jalaa kun immoo giriit project ja isa kana gadhoowne jechuudha hogga isa kana gadhoowne boodatti dhiifama gubbatti hogga seenu deemta yoo asin gaafate Allah walaw namoota nama Play Store keessatti buufattan inni kun yoo gaafii sin gaafate Allah gootee cinaa kuttaa waan sin gaafatu guutee fi cinaa kuttaa jechuudha hoggaas akkanatti asunda si fidaa jechuudha ana amma giriit projectii kallattumaan gattuqa hoggaan gattuqe akkanatti naabanaa jechuudha lafa adiin waa itti dalaguuf deemu sana jechuudha amma hogga kanatti naafite mallattoo ida'uutiin mana kan seenuuf deemu ammas mana adda addaa qaba waan ta'eef mallattoo ida'uu tana tuquu hin dagatin ammas mallattoo ida'uutiin xuminaa jechuudha hogga mallattoo ida'uu tana xuminaa maal fida shapis images video ja amma isa lammaffaa kana filattaa jechuudha isa lammaffaa kana filattaa jechuudha inni lammaffaa kuni footoo teetii fi video adda addaa tanatti as keessaa qabdu bakka takka waliin maxxansee mixing godhee si fida jechuudha photos bakka kophaatti ilaaluudhaaf sin cinqu videos bakka kophaa dhaqeetti ilaalatti sin cinqu bakkuma takka si fida jechuudha kun walitti laaqee si fida waan ta'eef isuma kana cuqaasna jechuudha hogga kana cuqaasnu kun amma footoon tiyyaa fi viidiyoon tiyyaa fi wanni adda addaa hundinaaf wal baate jechuudha amma footoo takkaan dalagee isinitti himaa isin agarsiisa footoon san meetamii amma footoo takka filadheetan tanatti toltu edit godhee isin agarsiisa mee footoo tanaa filadhu footoon tun akkuma beekamu walli isaa kabajamaaf jaalatamaa ana barbaadaniiti akkanatti xiqqeessoo xiqqeessitaa kanatti xiqqeessineen boodatti
kanatti xiqqeessineen boodatti mallattooleen jala kanatti nuu dhufte tun hundi dalagaa addaa qabdi. Mallattoolee tana keessaa dalagaa isii takka yoo dhiiste wanni ati idit gootu sun iditiin teessin toltu jechuudha. Mallattoolee tana tartiiba sii eeggattee dalagaa isii hunda waan isin si gaafattu hunda itti fayyadamuu danda'uu qabda jechuudha. Amma tokkoffaan sa'aa isaati yookiin gabaabsuu yookiin wanti mitira isiiti gabaabsuu feetes dheeressuu feetes isii tana gaxxuudha jechuudha. Isii tokkoffaadha. Isii tokkoffaadha gaxxuuna. Isiin tokkoffaan dalagaan si tana. Isiin lammaffaan tunis mallattoo lammaffaan waan dalaguuf deemnu sana waan itti godhuu deemnu sana bakka hin feene keessaa kutuudhaaf amma gama duraa muruuf deemna waan ta'eef isii lammaffaa qalama jala tuqe kanatti gama duraa waan hin feene san murtaa jechuudha. Isiin sadaffaan kun ammoo waan jidduudhaa waan hin feene amma waan dalaguuf deemnu sana jidduu tana waan hin feene fuudhuudhaaf isii sadaffaa tanatti fayyadamna waan jidduu sana maqasa waan ta'eef jidduu fuutaa jechuudha. Inni afuraffaanis waan dalaguuf deemnu sana akkuma kaanii gama boodaa muruuf deemna waan ta'eef gama boodaa isii afuraffaa kanaan maqasa isii kanaan waan hin feene hochiifnaa jechuudha. Muruu dandeenya jechuudha. Inni kunilleen akkasuma inni mallattoo maa fakkaatu kuni inni kunilleen dalagaa addaa qaba. Isoo keessallee gabbuutee ilaaluu dandeessaa jechuudha. Inni jalaa kunilleen akkasuma bifa isaati. Inni kunilleen dalagaa adda addaa qaba. Hundi isaa dalagaa qaba. Hunda isaa itti fayyadamuu qabda jechuudha. Amma fakkeenyaaf itti fayyadamee haa waliin laallu itti fayyadamnee laalla na faana bu'a. Tokkoffaa laallee gama lammaffaatti kunnaa jechuudha. Tokkoffaan amma inni tokkoffaan gabaabsuuf amma laal isii tana gabaabsuuf hin deema waan ta'eef yoon gabaabsuuf fedhes yoon guddisuuf fedhes isii tanaaniin guddisaa jechuudha. Yoo isii tanaan guddisuu baates harka keetiin qabdee jechuudha oofuu dandeessa kanatti. Oofuu dandeessa gama feetetti jechuudha. Yoo immoo qabdee siif hin mijaa'u ta'e isii tanaan gabaabsuu dandeenya jechuudha. Yoo kanatti gama dhumaatti achi oofne tokkoffaa kana gubbaa goosine haga danda'u fagaatee jechuudha. Inni kun ilaa fagaatee ni mul'ata isiyeetiin yaada haga danda'u fagaatee jechuudha. Amma akka hin fagaanneef if booda deebisuudhaaf isii lammaffaa kana deebisna. Xiqqoo as deebi'e jechuudha. Isii sadaffaatti yoo deebine filatamaadha. Walqixa isaa taa'aa jiru bifa ati feetutti siif mijaa'utti jechuudha. Inni afuraffaalleen akkasuma kun qabee fidee booda deebisee inni shanaffaan as oofee fide inni dhumaa ammoo gabaabsee xiqqeessee jechuudha. Amma inni filatamaan isa walqixa godhu kana. Isa sadaffaa kana jechuudha filatamaan. Isa kana gubbaa kaayyatanii jechuudha. Eega isa kana gubbaa kaayyatanii boodatti keessaa deebitu jechuudha. Inni akkuma amma muruuf fedhu waan ta'eef isa sadeen kana walii aanee kana bifa isaatiin isinitti himee itti fayyadamtu. Ani amma kallattumaan mallattoo sammaa tana gadhaa. Mallattoon sammaa tuni dhibii xiqqishoon coqolsa sana yoo akkasitti adii taate gaxxuuteeti isiin sana akkuma mallattoo sammaa kana siif fakkaatti jechuudha. Akkasii fakkaannaan dansaadha jechuudha. Isii lammaffaatti isii shanaffaatti jahaffaatti yoo deebinu kalara isaa yookaan bifa isaati jennee akkuma dubbannetti isuma kana gaccuu qaasna kunu akkanatti nuuf fida jechuudha. Hogga akkanatti nuuf fideen booda maal goona as dha'uu hin deeggatina. Eegas dha'utaniin booda deebitanii isii tana dha'utan jechuudha. Mallattoo tana dha'utan. Eegas mallattoo tana dha'utaniin booda mallattoo jidduu tana deebitan. Kalara isaa bifa isaati mallattoon jidduu ammaas. Kanaaf eega sadaffaa mallattoo jidduu dha'utaniin booda dhuma boodaatti gama boodaatti isii tana dha'utanii keessaa baatanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf waliin ilaallu amma kanatti ulee gubbaa fidee akkanatti eksi fakkaatu gubbaa fidee jechuudha. Deebineeti mallattoo dhumaa sana dhooyna. Hogga dhooynu akkana fida ammaas. Kajidduutti deebina ammaas. Kajidduutti hogga deebinu bifa isaati jechuudha. Yookaan kalara isaati. Ani amma mee ati kafeetu godhatta. Ati kana godhatta. Ani kafeetu godhatta. Ani amma kanin fadhiin godhadha. Atis kafeetu godhatta. Ani amma kanaan godhamee haa jennu. Kanaan godhaa jennu. Eegaan kana godhan booda akkumaan isiniin jee dhuma kaboodaa kana deebinaa jechuudha. Kan mallattoo gama boodaa jechuudha. Kan mallattoo urjii qabu sana jechuudha. Sanatti deebinaa jechuudha. Isa kanatti eega gadhooyineen booda if booda deebinaa. Hoggaa daleedanii fixaniin boodatti xiyyaa kanaan keessaa baatu jechuudha. Jawaalli kun wal dhabaa ati bakka keessaa baatuun jawaala keenya beektaa waan ta'eef isa kanaan if booda deebiftu jechuudha. Amma keessaa baanaa jechuudha. Amma keessaa deebinaa jechuudha. Hoggaa keessaa deebinu kan itti aanu kana seennaa jechuudha ammaas. Kana seenna. Kana goo kana gadhooyne kunis maal siin jaa
istirookiidha. Istirookii isaa kana itti banta jechuudha. Amma akkuma isiniin jee isa kana ni bakka tana ni banta. Eegasiif sanduuqa kana keessa ni dhufta. Sanduuqa kana bifa feetu gadhooytee bifa isaatti si deebisa. Sanduuqni san waan ta'eef sanduuqa kana gadhooytee bifa feetutti deeffatta. Eegasiin booda isa bakka kana kanatti asoofta jechuudha. Hoggaa asooftee bakka kanatti lakkoofsi haga 30 yoo ta'e dansaadha jechuudha. Eega kana fixxeen boodatti isa sadaffaa kanatti gabbuuta jechuudha. Eegasiin kan itti aanutti gabbuuna ta'a jechuudha. Mee nafaana bu'aa waliin haalaallu. Amma itti banna. Eega ittiin banneen booda sanduuqa sun akkuma isin jee bifa isaati. Ammallee bifumaan awwala filadhaa. Eegasiin boodaan deebi'a. Eegasiin bakka kana akkanatti asoofta jechuudha. Haga 30 takkatti. Haga 30 asoofta. 28 30 filatamaadha. Eegasiif akkuma isin jee sanduuqa kana kajalaa kanatti gabbuuna jechuudha. Eegasiin sanduuqa sadaffaattis gabbuuna jechuudha. Amma fakkeenyaaf sanduuqa jalaatti gabbuuna jechuudha. Sanduuqa jalaa isa kana itti gabbuuna. Eega sanduuqa kanatti gabbuuneen boodatti akkana nuuf fide jechuudha. Amma bakka kanatti hogga kan nuuf fide bakka kana dhooyinaa jechuudha. Bakka kana gaxxuuna jechuudha. Hogga gaxxuune faayila kaanitti si baasa waan ta'eef isa kana gaxxuune haa waliin laallu. Hayyee akkuma kana gaxxuune akkana sii bana inni kunis dalagaa as keessaa qaba waan ta'eef inni kunis ammaas bifuma hammaan siloo kalaqa isaa filatteen sanduuqa adii sana sii fida. Sanduuqa adii sana sii fida. Bakka kanatti akkasii sii fida. Bakka kanattillee asooftee fixuu feetes achi ooftee hagasitti toletti ati ni beekta waan ta'eef akkasitti itti fayyadamtee zaayiza isaati lafte kunis zaayiza isaa haga ati feetutti ni godhataa jechuudha. Amma mee waliin haalaallu isa kana ammaas sanduuqa bifaan fadhutti hin deeffadha. Amma bifaan fadhutti hin deeffadha. Okay. Asiinillee akkanatti hin xiqqashoo asoofa. Yoon fedhanii fixa yoon fedhe akkanatti hin asoofa. Yoon fedhe bifaan fedhetti hin deeffadha. Akkana bifa feetti deeffatta. Akkanatti asoofta. Akkanatti asoofta. Yoo feete duwwaa guuta. Bifa itti toletti godhataa jechuudhaati. Amma eega kana gooneen boodatti eessa seenna keessaa deebina jechuudha. Keessaa deebina. Eega keessaa deebineen boodatti maal goona? Isa sadaffaatti deebina jechuudha. Inni sadaffaanis akkuma isinitti mul'ise inni sadaffaanis kana. Inni sadaffaanis kun kana. Isa sadaffaa kana keessa godhufnees shadow ka jiru kana itti banta. Eega kana itti banteen booda sanduuqa kana gadhooyta. Sanduuqa kana eega gadhooyteen booda akkana goota. Bifa feetetti deeffatta. Bifa feetetti anamma bifaan fadhu kun bilaakeetti gurraachatti hin deeffadhaa jechuudha. Eega akkas godheen booda xiqqashoo zaayiza lafa isaa xiqqashoo asiin oofa. Asiin oofa. Eegaan akkas asoofeen boodatti haga 23 25 30 illee haga feetutti si asoofta. Eegas boodaan jala kanatti gabbuuta. Alpaa kajoo kunillee dhibba guutuu qaba inni kun dhibba guutuu qaba. Parsantii dhibba jaanninu dhibba guutuu qaba. Isa jalaatti yoo gabbuunes kunoo mallattoo xaa inni mul'atti jeeti yaada mallattoo xaa ka qabdu kanaa fi yaa ka qabdu kana isa kanallee asoofta kanatti qashoo asoofta haga 150 takka haga feesiitti toletti asoofta. Okay, kajalaatti gabbuuna. Kajalaatti gabbuunes anamma isinumatti agarsiisuuf malee na caalaa tolfachuu dandeessan isin. Akkanatti asoofna. Haga feenutti asoofna. Akkanatti asoofneen boodatti 50 ta'es haga ati sitti tolutti atuni beekte jee yaada. Akkanatti asoofna. Eega kanatti asoofneen booda yoo 50 goones haga feenes siif gaaddiseessa waan ta'eef siif tolcha waan ta'eef qixuma isaatti dhiisnaa jechuudha. Amma eega kana gooneen boodatti maal goona if booda deebina jechuudha. If booda deebina jechuudha. Eegisi eessi deemna kan itti aanu seenna ammaas. Katabbii gubbaa tana dhuftu tana gadhooyna akkana goona xiqqashoo. Eegi kana gooneen booda maal goona if booda deebina. Kana itti guutuu hin dagatina itti guutan kana. Kana itti guutan dhibba guutuu qaba kuni. If booda deebina jechuudha. Eegisi eessi deemna ammallee moofii endi hajoo kana gadhooyna jechuudha. Hoo gadhooyne maal nu godha kuni? Olii gaxoofa bakka bifa feete geeffachuudhaaf feete ol siisita feete gasiisita feete chisiisita gama feetu sii geessaa jechuudha kun. Kanaaf
waan bakka fedhu siif geessuuf inni kun filatamaadha jechuudha. Walqixa isaa geessuuf walqixa isaa geessee jechuudha. Eega kana gooneen booda kallattumaan mallattoo addeellaan gad dhuftu sana mallattoolee tana itti fayyadamta. Isii tana dalaga qabdii waan ta'eef tokkoffaan isii tana ta lammaffaa ta sadaffaa akka itti haga dhumaa hanga afuritti itti fayyadamta jechuudha. Amma isa lammaffaa mallattoo isa lammaffaa dhoowina. Mallattoo isa lammaffaa godhinu bakka adii tana qabdanii kan xoofuun dagatina. Fi waan daleedan san waan fedhe dalaguudhaaf keessattuu namni viidiyoo daleedan isa kana fayyadamtan ni dabarsa. Waa adda addaa akkana godha. Viidiyoo daleedufaa kanatti bifa miksingii ati gooteen akkanatti fayyadan kun qooqaadha. Isa kanaan akkana goonaa jechuudha. Isiin tun amma olii god oof waan feeneef duwwaatti deebisnee dhiisnaa jechuudha. Isii sadaffaatti gad deebina. Isiin sadaffaalleen akkasuma dalagaa addaa qabdi. Yoo as oofuu feete qaceelottas dhiibda. Yochi oofuu feetes achi oofta. Isiin tunis dalagaa addaa qabdi jechuudha. Amma itti jalaa kanatti tadhumaatti gabbuuna. Tadhumaatti gazza gabbuune duwwaa santuuqni kun duwwaa yoo ta'e qooqaadha isii kana. Santuuqni bakka lameen kun duwwaa yoo ta'e qooqaadha isiin kun filatamaadha kanatti. Kanaaf jallisuu waan feeneef nama viidiyoo dalaguuf inni kun filatamaadha. Footoodhaaf nu fayyadu jeetii yaada. Maaliif akkana godhuu feetan laal. Akkana gama hunda deebisuu feetan akkana jallisee fide footoo. Viidiyoo fa'aa hedduu jallisuudhaaf hedduu tolchaa jechuudha. Anamma waan jallisuun feeneef duwwaatti dhiisa akkuma isin hin jeesanitti duwwaatti dhiisnaa jechuudha. Duwwaa goone jechuudha. Eega kana gooneen boodatti maal goona? Isii kanallee xiqqashoo as oofnee akkana godhuu feene isii kunillee dilisa bu'aan qabdu akkana goonaa jechuudha. Eega kana gooneen booda maal goona? Eega kana gooneen booda seef goona jechuudha. Dalagaan isaa dhumte viidiyoos waan adda addaa dalaguudhaaf isiin kun hedduu isin fayyaddu waan ta'eef seef goonaa jechuudha. Amma seef godhuudhaaf isiin tuni seef godhuudhaaf hedduu isin fayyaddi. Amma bakka kana yoo dhuftee waan gootellee isiin kunillee si fayyaddi. Annan fayyaddu waan ta'eef dhiisuu danda'uun qaba. Kanaaf maal goona? Asitti maqaa isaatti katabuus dandeessa. Seef godhuu asitti ammallee ammaas infoo isaatiif iskiriin isaa guutuu feetes asitti dalagaa addaa qaba kunilleen. Ammaaf inni kunillee nan fayyadu waan ta'eef ani amma maqaatti katabne eega kana goonee fenneen boodatti maqaatti katabnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf maqaa isaa ana wal jennee eega kanatti katabneen boodatti maal goona? Seef godhuu hin dagatina. Seefa isaan goona kajattaniif illee dhiifama wajjin seef godhuudhaaf mallattoo tana tuquu hin dagatina. Mallattoo gamoo olii sanatti setiinkii cinaa waan mallattoo setiinkii fakkaatu san cinaadha tanaan seef goota jechuudha. Seefii achiin goota isii kana tuquu hin dagatina jechuu kiyya. Mallattoo setiinkii kanatti yoo deebitees dalagaa addaa qabdi si fayyaddu. Ammoo waan adda addaa si fayyaddi nama beekutti jechuudha. Amma gamanumaan seef goona jechuudha. Seef hoggaa goonuu maal isin gaafata? Maal nu gaafata? Viidiyoodhaaf seef godhuu feetoo ta'e viidiyoo daleetu asin seef goota. Kanaaf footoo seef godhuuf deemna waan ta'eef imeejis kajabu kanaan seef goonaa jechuudha. Amma seef goonee haa laallu. Amma imeejis kanattiin seef godhuuf deema waan ta'eef mana footoottiin buusuuf deema waan ta'eef isii kana dhawineen booda eessa dhufna? Jala kana dhufna jechuudha. Jala kana dhufnaa jechuudha. Bakka kana dhufnee ekspoortii kanaan buusuu danda'uu qabnaa jechuudha. Asiin nu buusa waan ta'eef isa kana gaxxuuna. Hogga kana gaxxuuneen booda yoo shabakaa qabatte shabakaan sii buusa. Yoo shabakaan qabaanne otomaatikaan siif buusa. Bakka jalaa kana tuyita katabbii dheertuu jala kana xiqqoo gubbaa tana tuyitu. Isii jalaa tanatti gaccuqaastaa siif buusaa jechuudha. Amma akkanatti gaccuqaasna. Amma buusuu eegalee buute jechuudha footoon. Hogga footoon buute booda kiloos keessaa deebita. Hojiin isaa kana daawwattoota kiyya qaqqaalii kabajamoo jajjaalatamoo mimmiidhagoo ilmaan kutaa 11
hawal guddifnu, hawal jajjabeessinu, hawal cinaa dhaabbannu. Kanaaf teknooloojii addunyaa nu cinaan kutte kana nulleen haa amma kutaa takkaa eegalluu jechuu kiyya. Kanaafuu jabaadhaa, sheer laayik godhaa, akka godhan sanis godhaa, sababkaraayib saniin maatii nuu ta'a. Hoggaa daawwattan booda gattuquun dagatina waan sana itti fayyadamuu yoo baattan daawwachuun keessumaa nuun godhu waan ta'eef eegisiin boodaan mallattoo inni isin gaafatu hunda tuqaatii nutiif maatii nuu ta'a jechuu kiyya. Galatooma hedduuta galatooma horaa bulaa.